خود شوفي ما فكنا باي على علامي بايمي وان دبدو قبا ما كانوا ما ندول أن دبّدو قبا ما دبد ومرتي على دبّد ومرتي على تسنا قالوا سيقلا لقينا كان سياقاي ورانا بنجابيتي لالتا ورانا بنجابيتي لالتو مرتي على درنا درتو مرتي على ورانا بنجادي قاتل لالتا مرتي على كان جنة مال على جرن بيا بقى بدي مرامتي بيا كرموتي مرامتي ديني كنا هوقتو مرامتي علمي كنا قبتو مرامتي مرتي وانكلت ثم رب الرهابات آمين رب الرهابات آمين رب الرهابات خلاف رب كيس هافور ونيتين يقولني ور جنة رب هاقول آمين خربي جنة كيسنتي برجمة تقرة تاني جبنتي الدنيا تجسم أكس رب هاقول آمين لكم ساس رب هاخن والله كيني هابرت آمين والله كيني هابرت آمين كيني هادرو آمين كيني هابود آمين كيني هابول آمين كيني هابول آمين ولا كيني خمسة سافة يدرسون هاقول آمين ربنا هامل كيس آمين ربنا هامل كيس آمين 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 سبحان ربك torbee irraas kunne kana waan addaatu ta'e gadaan Oromoo keessattuu gadaan baha Oromiyaa erga sirnoota mootummoota dabraniitiin badee as waggoota 150 lakkoofsee jira. Gadaan shanan bareentumaas kufaatii mootummaa abbaa irree booda galma isaatti deebi'ee jira. Akka seenaan himutti gadaan ituu fi humbannaa walitti hidhata qabaachaa ture. Gadaa ituu humbannaas jedhamee akka yaamaa ture odeessi qabnu ni ibsa. Gadaan baroota lakkaa'ee gara galmaa deebi'e kun akka Harargee bahaatti gadaa afran qalloo humbannaa maqaa ju'uunis gama mootummaatiin kan hundeeffame tahuu dhiheenyatti argina. Ta'us gadaan humbannaa caaseeffame isaa guutuu kan nama 28 qabuu fi caasaa caffee sirna gadaa namoota 100 of keessaa qabu torbee irraas kunne kana guyyaa sanbataa yookaanuu sabtii amajjii 19 bara 2019tti bu'uureffamee jira. Guyyaan kun guyyaa addaati. Gadaan baroota 150 dura mootummoota abbaa irree kan akka Yiknoo Amlaak, Yitbaarak, Tewoodiroos, Yohaannis, Minilikii fi Walda Gabreen bade deebi'ee ijaaramuu isaati. Gadaan kun galma dhabullee galmee seenaa irratti of deebisee jira. Kora keessummoonni garaagaraa irratti argaman kana irratti abbaa gadaa humbannaa ta'ee kan filame abbaa gadaa Guysaa Ibsaati. Bokkuun gadaa immoo Ahmad Turaa yommuu ta'u Daraartuu Boonaas haadha siinqee gadaa humbannaa bareentoo taatee filamtee jirti. Abbaan gadaa haaraan kun yeroo muudamutti waadaa fi sirna kakuus godhanii jiru. amata 150 ol gadaa dhabamte bikka deebisuudhaaf jabaannee ni hojjanna sabaa fi sablammoota gartee humbannaa keessa jiru hunda ija takkaan laallee dirqama oromummaatiif fi gartee biyyaatiis ni baana yoo gartee waan Oromoon hin feene ka hojjennu taate irbuun torbanii torban jalaatii fi torban gubbaa nu haa qabu akka shari'aattis wallaahi billaahi nu haa qabdu akkasitti tokkummaa teenya ni jabeessina sabaa fi sablammoota biraa ni maxxanfanna akkasitti gartee waan waada seenne hunda rabbi sinaa gargaaru hojiirra isinii haa oolchu rabbi hojiirra isinii haa oolchu rabbi hojiirra isinii haa oolchu. Aadaa fi aduun ni dhokatu malee hin baduun maymaayisa Oromooti. Ijji badduus bakki ijjaa hin baddu. Seenaa bara dheeraa yeroo dubbatan abbaan gadaa Muhammad Tukkee Badhaasoo kan miseensa gadaa humbannaa bareentootaan akkas jechuun Galatooma Oraa Bulaa Dagaaga seenaa uummata Oromoo keessaa shanan bareentumaa keessaa humbannaa yookaan ilmaan anniyyaa bareentoo torban sirna gadaa keessatti seenaa akkam qaba waan jiru mata duree hanga gabaabaa tuquu barbaade. Sirna gadaa ittiin bulmaata sirna gadaa caaseffamaa abbootii gadaa afran qalloo humbannaa waliin mooraa fugugitti bulanirraa kaasee
في الديوان جو راي دور راغاد ركور راي دور راغاد بتسون اتفو بينسا ايغو بينسان بودا حرقه قفو أصول تهين سرنا يتبول ماتا قدادا ايغي بوسا تاتي كيسا تو روبا قامو أني يوم بنا برينتو كيسا يتبول ماتا سرنا رابادو bari heemoo guyya waan barinee halkanii mana akka goloo geenyee hin geenye suutuma deemii fi addaan lolaan baroota 150 kana keessa tapha ijoollee fakkeessinee taphachaa turres guyyuma kana arguuf ture amma immoo bari hee guyya mana akka goloo geenye koottuuti ol seenii waa'ee isaanuuf himi heera gonfaasanii abbootii gadaa keenyaan jenna bara muudama gaarii isiniif hawwina gadaan qufaa gabbina ani bareentooti.